Hayyee ashama kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa biyya keessaaf biyyaan ala warreen jirtan hundi keessan nageenyi keenya bakka jirtanitti isinaa qaqqabu jecha. Egaa akkuma beekamu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa hojii yeroo adda addaa irratti hojjechaa jira. Haa ta'u malee tanaan dura caasaa isaa martuu caaseffachaa ture bifuma saniitiin kan Finfinnee akkasumas Hamboo, Leemman, Bulee Horaa fi Kamisee walitti qabatee leenjii warreen fudhanne guyyaa boruu jechuun guyyaa gaafa 27 ji'a 9ffaa 2015tti ganama keessaa sa'aatii 2:00 irraa kaasnee jiddugala gabaa keenya yookaan jammoo tokko keessatti galma keenya irratti yaamnee jirra. Achirratti akka argamanii fi leenjii gabaabduun warreen caasaan tanaan dura leenji'an akka leenji'aniif akka mataa wal fakkaatuuf akka tarsiimoo wal fakkaataa fudhataniif bifa bareedaa ta'eetiin hundi keenyayyuu wal yaamnee jirra. Kanaaf guyyaa boruu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa kallattiidhaan responsibilii kan jedhamu yookaan immoo itti gaafatamummaa kan jedhamuutiin gaggeessitoonni kooreewwan caasarra jirtan itti gaafatamummaa waamicha miseensa keessanii wajjiniin wal qabatee akkasumas sagantaa eeventii fuuldura keenya qabnu irratti waan mari'achuu barbaachisaa ta'eef an walii galaa laayiviidhaan isiniif galla. TikTokidhaan karaa caffee miidiyaa kan jedhu TikTok irratti akka galtanii nu hordoftan karaa Facebookatiinis laayivii isiniif galla. YouTube keenyaan isin galla kan itti aanutti ammaaf garuu guyyaa boruutirraa kaastanii akka deemtanii akkasumas kitaabni eebbifamuudhaaf deemaa jiru jira. Kitaabni urjii fakkeenya dhalotaa hin jedhu barreessaa yookaan barsiisaa Injiguu Baay'eeraatiin kan barraa'e seeneffamee kan dhumate waan ta'eef kitaabni isaa barraa'ee waan dhumee jiruuf qopheessinee mana maxxansaatirraa waan baasnuuf eebbisaatis guyyaa dhiyootti kan hojiirraa fi yookaan gabaarra oolu ta'a. Inni kunis Amaazoniidhaan karaa onlaayiniitiin warreen biyyaan ala jirtan miidiyaa keenya keessatti warreen hordoftan akka onlaayiniidhaanis gabaa keenya akka baafattan bifa kanaan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa galtii adda addaa kan argachaa jiru. Kana qofas miti reestooraantii yookaan caffee mana foon re'ee fi reestooraantiidhaa banaa jira. Dirree masqalaati irrattis akkasumatti kutaa lamaan tokko fudhannee banaa jirra. Jammoo irrattis banaa jirra. Hundi keessaniyyuu akka guyyaa boruuti irratti warreen yaamichi isin qaqqabe hundi keessaniyyuu akka argamtan kabajaan isin waamna. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa tarsiimoo mataasaa caasaa mataasaa hojii mataasaa qaba. Hojii maata keenyatti kan dhamane tarsiimoo kan fudhate hundi keessaniyyuu kilaastariin magaalaa Finfinnee kan jirtan hundi keessan ganamaan yeroo keessan kabajanii akka argamtan waamicha keenya kan kabajaatti isiniif dhiyeessina. Akkasumas jaalatamtoonniif kabajamtoonni hooggansoonni sadarkaadhaan jirru yookaan immoo jiddugala keessa warri jirtan iddootti akka argamtan kabajaan isin yaama. Galata guddaa qabdu galatooma jabaadhaa horaa bulaa liibanaa. Caffee, caffee, caffee.